السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أكا إني دوف إيلتي دربمي غرو هندوني نبافمي أما اللي ديبيه لما فراف أكا إني غورتهوف غرغرمي غرو موتيته واني سلا علمي نما سيفيادو هنگم تكالي هماتو غرو تربي سيفيادو غاريدا yaanni kan ilmi namaa hamtuu sitti yaadan sanirraa yaada gaarii rabbiin siif yaadu saniitu irra siif caala jechuudha. Kanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'aala quraana keessatti maal jedha? ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين جاء. isaan yaada hamaa sitti yaadanii garuu immoo rabbiin yaada isaanii sanirra caalu siif mala dheeja. Tanaaf rabbiin irra caalaa warra mala dhahuutii jaa rabbiin quraana keessatti. Tanaafuu yoo namni waan barbaade si yaadillee ati immoo yeroo hundaa'u rabbii wajji hariiroo qabaannaan inni yaada gaarii namoonni hamtuu si yaadan saniin sirraa deebisu mala siif dhawaa jechuudha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.